عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دعوتوتا كأننا أرى واي ركو بقتوتا دبتشوفين أسيسين بندرت به واي بقتوتا كرا سيران ألاتين رفني بقتوني أورمو كيساتو سمني أورمو يرو أما كان دوني نياتا كان موتو حتون كرات قبدي مقا دلالوم ماتين ميدا قدا الرت جيسا جران ميدا قدا كان دران دلالي كرا سعودي يوكان كرا سوماليرا كرا يمني تسينسيسو ملاكو مفراتيتو مسيسي سمالي ركون أمت الرنغو انجرو جيجو أما كما كرا ديموتو دائما umriin isaanii xixiqqaa guddaa koottaa nyaata nyaatanii bishaan dhuydanii jedhanii karaarra qabanii galanii manatti mallaqa buusisiisan tumanii uleen wanni kuni baay'ee na dhibe akka nama tokkotti sabni ufii akkatti deebi'ee namni waan fedhellee taatu foon ufii muratee nyaatu jechuu yeroo ammaa kanatti namuma kennatu nama kenna miidhaa jira an ufii xiyyaa jetiyyaan deemee laale waan kana osoo jechaan hin ta'in osoo jecha namaatiin hin ta'in osoo yookaan miidiyaa adda addaa irraa laaluu hin ta'in ufuma kiyyaa deemee yaman keessa laale miidhaan uummata keenyarra ga'u maqaa karaa seeraan alaati warra dhufu kanaan maqaa dallaaltotaatiin rakkoo guddatu uummata keenyarra gahaa jira. Isin uummanni Oromoo rakkoo sabni sabatti deebi'ee wal nyaatu kanaan maal jettan furmaannoo maaltu jira daa'imman miidhamutti jiran nama karaarra deemee karaa dheeraa irraa dhufe koottaa nyaata isinii kennina jedhanii ruuza distii takkaatiin ummata Oromoo maliyaana qabanii hidhatti naqanii tumanii uleen caccabsanii miidhanii miidhaa irraan gahanii mallaqa dirqiin warrarraa buusisiisan jechuudha. Akkamitti namni walitti deebi'ee wal nyaata Oromoon keessattuu Oromoon sabni Oromoo sabni biraa hin roorrisa ufillee deebinee wal roorrifna akkamitti namni ka'an baatu walitti see waliin jiraata kenna kun akkamitti walitti deebi'ee akkanatti akka bineensaatti walitti deebi'ee wal nyaata daa'imman xixiqqoo umriin isaanii dalagaaf ta'uu hin gahin biyyumattuu osoo biyya keessa iyyuu jiraatanii dalagatanii ka jiraatuu hin dandeenyetu yeroo ammaa kana badee karaa dallaalan karaa seeraan alaatiin karaa doonii ce'anii dhufanii ka'asumaan bishaan keessatti dhumanillee hagan qabu kaasiin ol deemanii karaa Suuditti dhumanillee kumaatam haa ta'u ka bishaanitti dhumullee waan rabbitti qaddare nam tokkoon gaafa ajalli nama ga'ee mana ofiitittuu nama hin hambisuu jechuudha gaafa duutti namatti dhufte namuutuu nu du'a xiqqaalleen guddaalleen ka doonitti du'e ka dooniin baaratti ajjeefte qadara rabbii ta'a ka namni keenna karaarraa qabee daa'imman sosobee nuti aadaa keennatti koottaa buna dhuydanii biyyuma keessattuu waliin jiran wali goranii bishaan walirraa dhuganii ka karaa fagoorraa dhufe gaafa karaa makiinaan hin jirre ka geejjibaan deemtu Oromoon fardaan ka deemtu ka gaangeen deemtu walitti gortee seentee ka waliin beekne karaarraa wal qabdee wal seensiftee buna wal obaaftee wal nyaachiftee ka aduun itti dhiite ka aduun itti dhee yookiin ta aduun itti dhiite bulchanii karaarra kaanii qajeelchan jechuudha. Amma ammoo koottaa uummanni keenya aadaa kana qaba aadaa dur qabu san dhiisee koottaa nyaata nyaatanii jedhanii daa'imman xixiqqoo qabanii manatti hin galanii eega manatti hin galan ammoo tumaan gidiranii miidhanii meeqa kami ka ija balleessan ka kalee gartanii kalee dhukkubsatte osoo tumaman deebi'aan mallee makiinaa kana jala rabbiin baasee karatti bahanii makiinarra deeman yoo akka dingataa osoo isaan hin argin miliqanii magaalaan isaan itti qaban buufanni magaalaa hattuu axaqani jetiyyaan dhaqee ilaale Tigireen Oromoon gosti Oromoo guutuun achi keessatti mana hawaalaa jedhamu ijaarattee qabdi. Oromoon guutuun ka biyya jirtanillee ka biyya alaa jirtanillee waan kana sheer godhaa uummata Oromoo biraan nagaa. Haa uummanni Oromoo silaa taaribaarraa namni kennan taa'u yeroo hundaa karaa seeraan alaatiin deemanii karaa seeraan alaa kana Oromoon deemuu eegaltee ka roorrifama biyya keessatti jira. Roorroof rakkootiif gidiraa dheefaaf biyya namaatti deeman. Garuu gidiraa rakkoo dheefaaf biyya namaatti ka deeman rakkoo caalu muudamanii jiran amma yoo alasuun mujammaa maarib jechuu maaribitti uummanni keenya kumaatamaan kalakkahamu ka dalagaa hin qabne achi keessa biyya oo'aa biyya namni huccuu ofirra buusee taa'uu hin dandeenye
biyya bishaan qabbanaa dhuguu malee bishaan ho'aa namni ofitti qabee hin dandeenye keessatti birrii takka osoo hin qabne rakkatanii mallaqaan ala nama isaan qarqaaruun ala UN dhaabbanni isaan qarqaaruun jiru achi keessatti rakkatu jiran ija tiyyaan dhaqee arge ka dubbii namaan ta'in deebi'ee ammallee makiinaa koottaa koraa jedhaniitti makiinaan qabanii sababan nama karaa deemee yeroo dheeraa karaa deemee dadhabee taariba doon irraa bu'eeti miilan deema bakki isaan keessa deeman barahaa saaraa ho'aa namni biyyee isiirra lafa kaa'uu hin dandeenye luka biyyee isiirra lukuu fi lafa kaa'uu hin dandeenye ka biyyeen isii kophee keessan nama gubduu jechuudha. Yemen kana keessatti biyyee rajjatuu hin danda'an gizee aduu kophee keessan biyyeen nama gubdi. Ummata kana keessa deemee dadhabe qabanii kootta makiinaa kortanii jedhanii makiinaa korsiisanii ummata karaa beelaan dheebuun miidhamee karaa deemee dhufe ka doon irra guyyaa meeqa yoo xiqqaate sa'aatii 24 doon irra deemee bishaan irraa bu'e tumaan gidiraa jiran. Isin ummanni Oromoo waan kana akkatti ilaaltan isintu beekaa laakiin ummanni Oromoo bal'aan sheer naa godha ummata Oromoo biraan nagaa kanaafuu viidiyoonis isin argisiisa ummata miidhama irra jiru rakkoo irra jiru lammiif jedhanii lammii keessaniif birmadhaa isin ijoolleen tun bakka bultii hin qaban bakki bultii hin jirtu barandaarra ciisanii guyyaa ho'a kana keessa barandaarra taa'aa oolan halkanillee achuma bulan manni fincaanii hin jiru bakki toon shintibeetii yookaan manni fincaanii ka isaan itti fayyadaman hin jiru akkanumatti barandaa namaa jalatti fincaananii lubbuu hattuutiif magaalarraa gadi ba'uu hin danda'an. Yoo gabbaan hattuu qabata ummanni hattuu walii galanii warri dallaalaa qabata sababa hattuutiif jecha bakki itti gabbahanii hamaama deeman yookiin mana fincaanii deeman hin jiru jechuu barandaama bulanii barandooma sanitti fayyadamu sababa barandaa kana isaan jiraatanii manni fincaanii hin jiru barandaa kanatti fayyadamaniif ummanni arrabaan jechaan isaan miidhanii barandaa kana jalatti bishaan itti facaasan bishaan shamaa meeshaan dhiqan itti facaasan akka itti jiraatan dhabanii baay'ee rakkatanii jiran ummanni keenya ummanni Oromoo karaa seelan alaatiin karaa baaraa kanaan dhufan baay'ee rakkatanii jiran duraan Oromoon Yaman keessa hedduun teettu yoo dhufte Su'uudii deemanii Su'uudii dalagatanii baadiyyaa Su'uudii keessallee faca'anii jiraatan. Amma ammoo karaan Su'uudii ka duraan deemu sun akka yeroo koroonarraa as karaan Su'uudii ka deeman suni hin jiru jechuudha. Kaan fanjii kaan ammootu xaayiraan sababa lola Yamanii kanaaf jecha dhahanii miidhaan irra gahee miidhaa ka dhumellee hisaaban qabu ka karaa kanatti dhume. Amma ammoo karaa kana ol darbuun hin jiruyyuu. Sababni maal yoo jettan dallaalli asii olitti wal qoodanii ta'an. Ummanni Amaaraallee gaara keessatti shiftaan Amaaraa bakka qopheeffatee ummata Oromoo ka karaa deemu qabee nyaataa jechuudha. Kennalleen ummanni akkasumatti wal nyaata osoo shifta Amaaraa bichaan ta'in ka Tigreellee akkasi. Karaan ol deemanii fi karaan gad deeman hin jiru. Yaman keessa Yaman jechuun biyya xiqqoodha dalagaan hin jirtu. Qabanii ummata dalagaan hin jirtu ummanni walitti dacha'ee bakka tokko taa'a qabaniiti saaraa keessatti gannaqaa jiran ummata Oromoo saaraa bakka bishaan hin jirre bakka nyaanni hin jirre bakka kaayisaan deemanii ilma namaatiin walitti bahuu hin dandeenyetti gannaqutti jiran ummata Oromoo magaalaa sanaallee akkasuma Ataq Maaribillee akkasuma bakki toon Radaallee akkasuma bakka uummanni Oromoo jiraaturraa ummata Oromoo qabanii fuudhanii saaraa keessatti makiinaa dirqiin korsiisanii humnaan makiinaa korsiisanii bosona keessatti bosonni gaaddisa qabu hin jiru biyya kana dachiin ho'aa saaraa bakka wanni takka hin jirretti gannaqu jiranii ummata Oromoo. Ummanni Oromoo bal'aan ummata keenya karakkoorra jiru kana sagalee ta'aafi ummata Oromoo kana sani jedhee ka jechuun dubbatamee waan dhumaati miti. Ummanni Oromoo akkuma goobanni daacee ummata Oromoo gurguree Oromiyaa guutuu ficcisiisee gabrummaan goobanni daacee mililikii waliigalee nurra kaa'ee haga guyyaa irraatti nurraa siiqaan jirtu jechuudha. Rakkoo Oromootti bitamuuti. Sababni ummanni Oromoo harki muramee harmi murame. Sababa Oromootti bitamuuti. Ummanni keenya ofii walitti deebi'ee wal nyaataa jira yaa ummata Oromoo. Isin warri
xiqqollee taatu sabummaan itti dhagahamu warri xiqqollee taatu oromummaa quuqamtan waa'ee baqattoota oromoo yaman seenuu kana akkanatti hin callisina fala itti barbaada isin ummanni oromoo guutuun ummanni oromoo yaman keessa jiru dalagaan hin jirtu yaman keessa dalagaan hin jirtu yaman biyya xiqqoodha biyya ofiitiifuu sababa lolaatiin cabxee qabeenya hin qabne jechuudha. ummanni oromoo ammoo gizee biyyaa bahee dhufu waanuma akka duraanii dallaalli gowwoomsee karaa suudii amma seenta amma si seensisa jedhee sossobee dallaalli ganda keessatti ijaaramee jira ganda keessatti dallaaltotaan sobomanii biyya namaa tanatti dhufanii har'a waan garattuu nyaatan dhabanii osoo bishaan shamaa dhugan osoo garaa hidhatanii agabuu deeman beelaanillee ergaramutti jiranii ummanni oromoo beelaan dhumutti jira deebi'aan mallee dallaalton isaanuma akkanatti beelaan dhumutti jiru kanaayyuu namumaan namatti bineensa ta'e takkaan dhageenye namatti bineensa ta'e namni gabbayee duraan ani gaafa biyya tana dhufe ummata oromoo naman beeknetti dhufe ummata oromootu dalagaa na laalee na seensisee na qubsiise har'a ammoo sun hin jirtu jechuudha sun hin jirtu ummanni oromoo ufumaan wal fixu jira isin ummanni oromoo waan kana akkatti hin callisinaa laalaatii furmaatatti godhuu qabdanii hagan mana viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedhe.